Gosan Gitaawwan sadii obsaa kan baase gaafa fulbaana tokko 2014tti. Odaan Awwaard inni shanaffaan immoo kan xiyyeeffatu Biyya harka fuunee akkam jirtan maatii Oromiyaa jiri odeeffannoowwan jajjaboo guyyoota dabarsinee bakka tokkotti qabadhee dhiyaadheetu jira. Oduu gaddaatiin pirezidaantii Oromiyaa duraanii kan turan nam tokko boqotaniitu jiru eenyudha isaan akkamittiin boqotan odeeffannoo kanan isiniif kennu ta'a. Gama biraatiin atileet Siifan Hasan gama biyyaatti deebitee jirti. Akkamittiin deebi'uu ishee irratti immoo namoonni tokko komii kaasaniitu jiru. Maalinni ciminniif dadhabinni dhimma kanaa kan jedhu kanan isin dhageessu ta'a. Gama biraatiin ammoo Odaa Awwaard irratti otoo hin hirmaatiin kan hafe artist Guutuu Abarraa muuziqaa haaraa tokko qabatee dhufuutti jira. Dhimma Odaa Awwaard irratti maaliif dhiyaatu didee deebiin deemfameetu jira kanas kanan isin dhageessu ta'a. Gama biraatiin ammoo amansiisaa ifaa ka badhaasa 2 fudhate Odaa Awwaard irratti dhimma sana irratti wanta barreesseeru jira. Dhimma kana isin kanan dhageessu ta'a. Dhumarratti immoo odeeffannoo jabaa kan ta'e haati warraa Haacaaluu Hundeessaa ergaa jabaa tokko badhaasa Odaa Awwaard irratti dabarseetu jirti. Viidiyootiin qabadheen jira akkasuma dhimmoota isheen dubbattee tokko waliin ilaalla. Dabalataan ammoo komiiwwan adda addaa dhimma badhaasa Odaa Awwaard wal qabatee deemaa jiru irratti deebii gahaa kan ta'e dhaabbanni Odaa Awwaard kenneetu jira. Maaliif artistoonni tokko kanneen akka Yoosan Geetahuun fa'aa muuziqaansaa saba biratti hedduu jaallatame hin hirmaatiin hafe kan jedhu odeeffannoo qulqulluu fi qabatamaa kanan isiniif kennu hanga xumuraatti waliin tura. Kanneen haaraa taatan odeeffannoo adda addaa argachuu fi subscribe viidiyoo kana like gochuutiin hanga xumuraatti waliin turan affeerraa koo kabajaati. Odeeffannoo jalqabaatiin dhimma pirezidaantii Oromiyaa. Pirezidaantii Oromiyaa duraanii kan turan obbo Hasan Alii du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Guyyoota dabarsine keessa addunyaa kanarraa du'aan kan boqotan dhimma dhibee isaan qabateetiin yaalamaa turanii guyyaa dabarsine keessa lubbuun isaanii boqotteetu jirti. Pirezidaantii Hasan Alii yeroo aangoorra turan dhimma Oromoof Oromiyaaf jabaatanii nama hojjetaa turanidha. Dhimma Finfinnee waliinis wal qabatee Finfinneen dalga gara Oromiyaatti otoo hin taane barbaaddu gara samiitti guddachuu dandeessi jechuutiin jecha seenaa ta'e kana dubbatanii turani. Guyyaa dabarsine keessas lubbuun isaanii boqottee jirti. Maatii isaaniif uummata Oromoof jajjabina lubbuu isaaniif boqonnaa hawwina. Odeeffannoo itti aanutiin dhimma haadha warraa aartistii Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damissoodha. Aadde Faantuu Damissoo haati manaa Haacaaluu Hundeessaa badhaasa Odaa Awwaard guyyaa dabarsine irratti ergaa jabaa dubbatteetu jirti. Kunis namni hundiyyuu haqa Haacaaluu akka barbaaduu fi namni martiyyuu biyya alaaf keessaan dhugaa haceef akka rabbiin isheef kadhatuuf gaafatteetu jirti. Albama bareedaa bara 2013 keessa ba'e filatamaa ta'uutiin Odaa Awwaard injifateetu jira. Albamni seenaa qabeessi kun gurgurtaa onlaayinii adda addaa irrattis sadarkaa jalqabaa irratti kan dursaa turee fi yeroo kana immoo Odaa Awwaard irratti badhaasa argateetu jira. Dhimma kana irrattis ergaa isheen dabarsite viidiyoo qabadheen jira. Viidiyoo hordofaa dhimmoota hafanii walitti deebina. Faantuu Damissee Bultoo እናመሰግናለን። Duraan dursee akka hunda dandeenyu godhee waaqni asiin goosaatiif haadha isaa wajjin galatuun jedha. Har'a guyyaa kanatti, sa'a kanatti, daqiiqaa kanatti akka laphee guutuudhaan isin fuuldura dhaabbadhee dubbadhu kan na godhu abbaa warraa koo Haacaaluu Hundeessaa amanamaa goota jaalalaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye goota biyya isaatiif saba isaatiif darbe nuuf ifa ta'ee inni dhaamu har'a guyyaa kanatti ifa taatanii isa ibsu keessaniif galatoomaan jedha. Inni darbus seenaan hin darbu seenaan hin nyaatu jedhaniyyuu egaa yaadannoon kun isaaf warra isa wajjin wareegamaniif akkasumas isa dura wareegamaniif haa ta'u jedha. Ittaansuudhaan Bashaatuunis kennaa kana waan nu kenniteef maqaa isaatiin galatuun jedha.
Egaa akkuma inni jedhe yartuun gantuun asumee fi asyoon warra isaa nyaata warra isa nyaatarree amma hin jiranii waan jiran isatti fakkaatu inni garuu hin jiraata seenaan inni nyaatu dhugaasaa akka waaqinaa baasu akka jirtanitti biyya keessaas biyya alaas warra jirtan amantii qabdanii akka waaqanaa kadhattanan jedha dhugaan ilma waaqaati galatooma. Mechaanuu dhimma atileet Siifan Hasan. Siifan Hasan leencittiin addunyaa isheen gadameessi Oromoo addunyaaf arjoomte atileet Siifan Hasan biyya ishee Oromiyaa magaalaa Finfinneetti deebi'uun ishee beekameetu jira. Dhimma kanaanis wal qabatee namoonni adda addaa komii qaban dhiyeessuu irratti argamu. Dhufaatii isheetti gammachuu qabaannus garuu akkaataan isheen ittiin simatamte dogoggora guddaa qabaa jedhaniitu jiru. Akkuma beekamu atileet Siifan Hasan fiigicha adda addaa taasisuu irratti saba isheef sagalee ta'aa turteetu jirti. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo sadarkaa addunyaatti mirmirsuutiin alaabaa kana beeksisuu keessatti atileetota gahee guddaa taphatan keessaa ishee tokkodha. Kan isheen simatamtees haala isheef maluuf otoo hin taane bifa gad bu'aatiin jechuutiin namoonni adda addaa komii qaban dhiyeessaniitu jiru. Yeroo kanattis magaalaa Finfinnee galuutiin biyya keenya Oromiyaa keessatti argamti atileetiin jabduu Siifan Hasan. Odeeffannoon ittaanu dhimma Odaa Awwaardiin kan wal qabatu ta'a. Artiistii Guutuu Abarraa muuziqaa isaa hawwaanawwaa baasee uummata biratti si'a tokkotti fudhatama guddaa argateetu ture. Haa ta'u malee badhaasa Odaa Awwaardii keessatti dorgommiif waan dhiyaanneef jedhee namoonni hedduu komii irratti kaasaa turani. Gama kanaan wal qabatee koreen Odaa Awwaardii deebii kennaniitiin muuziqaan kun kan keessaa hafeef dhimma biyya alaatti hojjetame. Kun ammoo teekinooloojiin biyya alaa jiru kan biyya keessa wal hin madaalu waan ta'eef sirba kana keessaa hambisneetu jira jedhanii jiru. Dhimma kan artisti Yoosan Geetahuun wal qabatee sirbi kun gangalakkifame bara 2014 jalqaba keessadha. Kan nu dorgomsiisne ammoo bara 2013dha jechuutiin dhimma kanaafis deebii kennaniitu jiru. Koreen Odaa Awwaardii dhimma kanas viidiyoon qabadheen jira na waliin bu'aa hordofaan isiniin jedha. Badhaasa kanarratti artistoota affeeraman keessaa Galaanaa Gaaromsaa kiliibii dhiibbaa guddaa geessise jechuutiin badhaasa argateetu jira. Akkasuma muuziqaa kanneen akka Leencoo Fiqiruu kiliibii filatamaa fi Andu'aalem Gosaa Obomboleettii Margituu Warqinaa kanneen injifatan keessaa isaan muraasadha. Gama artistii Keekiyyaa Badhaadhaa wal qabatee maaliif muuziqaan Barraaq irratti hin dhiyaanne jedhuuf deebii kennaniin ammoo artistii Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaq kan baase dhimma siyaasaa fi sana ammoo akkuma barbaaddetti ergaa isaa dabarfatee jira. Kanaaf ammoo sanarratti hin dhiyeessine jechuutiin deebiin koree dhimma kana qindeessan irraa kennameetu jira. Viidiyoo gabaabaa dhimma kanaan wal qabate isiniifan qooda. Ammas turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Guutuu ija keenya guutuu argineetti hojiiwwan akkanaa barbaanna. Kanaafuu hojiiwwan gaggaarii hojjettu taanaan damee tokko ida'anii isaan jajjabeessuun dirqama keenyadhaaf. Odaa Awwaard kaayyoo biraan qabu kanuma jajjabeessuudha. Wanta gaarii hojii hojjechuudhaaf teeknooloojiin biyya alatti jiru miini itti hojjetamu namoota baratanillee kanaafuu carraa wal qixa kenninee namoota biyya alaa jiran fi kanas wal dorgomsiisuun sirriin ta'u wanta ta'e tokko deeggaru yoo ta'e isuma deeggaruudha malee aartii Oromoo guddisuuf yookiin wanta na keessa jiru nan baasa jedhanii hojii hojjetan waan hin taaneef kaayyoo isaanii sana milkeessaniiru ni beekama. Sanaafuu wantoota dhimma yeroo irratti kan fuulleeffatan isaan kun odeeffannoo xumuraatiin dhimma artiistii Guutuu Abarraatiin. Artisti Guutuu Abarraa muuziqaalee kanaan dura hawwaanawwaa fi ammammee kan jedhu baasuutiin jaallatamummaa fudhatama guddaa uummata isaa biraa gonfachuu danda'eetu jira. Dandeettii addaa kan qabu muuziqeessaa yookaan artistiin kun muuziqaa akka biyyaatti foormii addaa qabatu gallakkisuutiin beekamtii guddaa gonfatuus Odaa Awwaard irratti hin hirmaanne. Sababni isaan dhiyeessanis akkuma kanaan dura isiniif dubbadhe yeroo ta'u amma immoo muuziqaan haaraa mata dureen isaa deemii jedhu qabatee akka dhufaa jiru dubbateetu jira.
Muuziqaan kunis kan gallakkifamu fuula YouTube mataa isaa ofii banatee kan an description jala isiniif kaa'edha. Linkii description jalaatiin galuutiin fuula YouTube artistii Guutuu Abarraa subscribe godhaa fi muuziqaan isaa yeroo gallakkifamu yeroo gabaabaa keessatti akka miiliyoonotaan daawwatamu tumsaan isiniin jecha gamanumaan Oromiyaa HD subscribe godhachuu hin dagatinaa.